Akkam ini jadi? Jadi berapa? Enggak. Akkam ini dalagaan tu sejati? Dalagaan mau tahu berapa? Nama akkam ini nama gara ke makan ada berani nas cerita. Yang cedera namun mau bayi dia ujira. Hal nama mau bereda bayi nama tu. Nama orang tu tu. Malah kau berbuat. Wana berbuat di sini. Kagak sih Negara nage apa enggak? Gak ada. Malah kau berbuat. Wan berbuat di negara. Amma nama injilami nama sabona jadi butuh je. Jadi saya jadi nama juga je. Beka kafau ta abau ta mari ko ta abau tiga ipani. Berbuat tu sana nama tak kasih seni. Fiti wan berbuat di mana semua jawab. Isi nada sana. Asalnya jawab. Wajib gari wajib. Awak wajib gari wajib. Bideni kebuyakan. Cek aja yang mana sih. Bis sana ada bis. Bis. Wajib ada bis. Gurba tu pun jelas dekla. Gurba su makan isa sab kebar jedama. Isa nami akan nami gara bada ina kanan dufne. Kara Facebook kanan wang gara-gara ti. Umat bakal injrami. Wahid Muhammad Rasul. Nama so jira nama akabadari nanti gara godu jira. Itu wame. Wani ni berbadi mana berbadi, kodumi berbadi mana berbadi. Anak Ramadan. Rakong kabu kalau misteri kena biya manuan berbas mudarira. Mana kali tanani. Itiga nanti gara kena di mana kasihnya menjawab kisah berbadi. Itu. Jawab tu pada si. Ati jike jawab kaisa anak jual. Nara bis ya dewan aboda bis nara. Halo. Sabke ba? Akam nage apa? Baran masih bil bilet. Ati kumbari nama Jawa anu barbas cipta loji loja tu sinjenani. Nama Amerika. Me ama fi bakata katene ra kalesa ti ganam orang di sana. Bakalan tenira mesa itu koji jiraci te amu manu kot. Kot aja butuh sebabana ulu di mayana. Yawan tu lim tesna amu kot. Oke amu kot. Ai. Tole. Nah, tibule meo bertu. Ini meo bai beri nasu. Akasi tibe tagari tu fufe akan me matu jira awataro. Wanti harumni jira numa dedena numa duba jira wain badalina mu akana taate yurtina milal ka ana fajinna nama kesan jaba kana rawayte namni isla mali beta sabonu mantu sabona jadi la ganda gadi bani amanu be sitane otu dandi sabonu ma rayu chapsi oromo chapsun dandi onni oromo ke sabonu ma chapsi injirami sabonu mangga macam nami nopul abu tu anggo kena kabar bani tu fani itu kau butuh juga ni itu dan gagi kalau mau ke tanah sinjeli sabonu tanah ada yang terlalu seni awak sampai ber akan naga tahu mau tu manu kalau ada dulu ini mau tu manu tu tak kau cakap, naga kau naga yul. Pagi ni kita cari je tu, malu cakap nak buat. Di berbaci sama akan kali semua wala gini tu kerja cero kabab bukti. Agas mana waktu ni mana antan simulis berbaci sama. Normal berbaci semua. Akan naga tidak terus. Ayah kita tahu, ya aku mah berjasi, mana mandi, kan mana berapa kagat. Isini rapaga tu sultan teko busy masalah tadi. Aye, yang mikirin ngelu katin dia busy tu jira biya kan le para tani kita sebenarnya kan nama le. aye, Akan namo tu official tu dinero tu busy mana. Namo dah kesan. pilih. Ayo bu. Ega kasih beta, oke wakil. Akan ini hal biya yang waktu itu kita biya sih deh. Berada Walbarre jirra makillensa. Amma nuti wata kaf barbana. Kanan tura le bilbilan sittime oli galun dandeenye.
amma wanti qaamaan si'aamee fi mee qaamumaa wal wajjiin mari'annee biyya tana wal wajjiin taanee wal qarqaarree misooma badhaadhinaa kana bakkaan geena jenneeti. Mee ati maaliif diddaree waan ati barbaadde sii kennina siin jennee jirra akka ati barbaaddetti lafa barbaaddee maallaqa barbaaddee magaalaa ati barbaadde keessa waan barbaadde sii kennina badhaadhina deeggarsi siin jenne maaliif nu didda? Tana isin qofaan deddeebistanii naan jechuu keessan nin beeka. Garuu nuti deeggaruun dura kaayyoon isin irratti gabbuuftan tuni Itoophiyaa akka isin feetanii san nuti Itoophiyaa akkasii sanii wal dinne. Itoophiyaa akka isin feetanii san mee ammallee irra yeroo dura obboleessa gowwaan ta'in ati faayidaadhaan nu kasiin jedhaaru nu deeggarii badhaadhina jettee waan hin taane nurra barreessaa ooluu dhiisiti as deebiiti wanta barbaachisu nu gaafadhu waan barbaadde sii goona nu qarqaarisi qarqaarraa siin jechuu jirra malee amma waan biraa nutti misiin jedhaan jirru maal taate namana wali haa gallu kaa nu si yaanneeti jijjiirami haa jijjiiramtu biyya waggaa meeqa biyya namaa keessa jiraatte waggaa meeqa biyya namaa keessa jiraatte nuti faayidaa keessan barbaanna uummanni Oromoo haa fayyadamuu barbaanna sabboonummaa jettanii akkasiin Itoophiyaa diidanii barbaannu mee maali ati wanta si barbaachisu mallaqa ta'e mana ta'e waan barbaachisu sii kennina siin jenne cheekii mallaqaa yoo barbaadde anaatu sii kenna. Maali rakkoon kan kee maaliif badhaadhina deeggarre? Badhaadhina jechuun akka Afrikaatitti biyya sana badhaatuu godhuu fi kaa'uun kenna. Muummicha ministeeraa keenya akka badhaasa Noobeelii badhaafame hin beeku. Waa meeqa dalaguu jira. Waa meeqa Oromoo addunyaa irra beeksise baran muummichi ministeeraa keenya. Kanaafuu mee ati akkamitti nu didda waan barbaaddu qofa nutti midhiisiiti. Sabboonummaa abaa oneessa geettee amma bittin noofte yoo maal lafan jiranii bara. Amma gabaabsee isinii hima. Waan fageenya bilbilaa walii galuu dadhabne san wal bira geenyallee walii galuuf hin jiru. Itoophiyaa takkitti isin barbaaddan san Itoophiyaa sabaaf sablammoonni keessa hin jirre san nuti hin barbaadnu. Isin Oromoo qofa waan godhuu heddan Oromoo. Dabaree walii haa kenninu. Obbo Tolaa dabaree walii haa kenninu. Itoophiyaa takkatti isin barbaaddan san hin barbaadnu nuti Itoophiyaa federaalizimiin ijaaramte ta sabaaf sablammiin kamuu mirga walqixxaa keessa qabaatee jiraatu barbaanna. Kan isinii goone isin badhaadhine jetta wanni badhaadhe takka nagarre wanna baqaqne malee wanna badhaadhe takka nagarre. Gaafin Oromoo tokko hin deebine gaafin Oromoo waggaa 150 gaafataa jiru haga gaafin Oromoo deebi'eera nama taate deebi'eera. Gaafin Oromoo maaltu deebi'e? Oromoon bakka mara afaan Oromootiin dubbataarti. Oromoon afaan Oromootiin barataarti. Ammallee Finfinneetti irreecha waggaa meeqa akkam dhorkame kunoo muummichi ministeeraa keenya wal taanee nuyi akka itti irreeffatan goonee Oromoon miliyoona meeqaan bahee achitti irreeffatee galeera. Wanta dirqiin nuti godhannaa jirru. Isin waanuma mara mootummaan hin goone jechuu kana akkami duuba sabboonummaan teessan bara akkanatti walii galuu dadhabne. Na dhageeffadha obbo Tolaa. Finfinneen kaleessallee ta'e har'allee ta'e irratti irreeffachuu kan dadhabne dhiibbaa roorroo alagaan nurra kaa'een dadhabne. Haadha mirga san nuti isinii deebisee miire. Isin nun deebisne. Nutu deebise. Qabsoo keenyaan deebite. Isin mataa keessan dhageeffadha. Amma dhageettaa wal mormii isin waamne amma walii haa galu. Waan barbaaddu fudhuti nu deeggare dhaaba keenya deeggare gabaabumatti. Mormii biraa dhiisi hin barbaachisu. Mallaqa yoo barbaadde jettanii miti. Kaashiilee akka yoo barbaadde obsa isiniif hin hima. Kaashiilee yoo barbaadde rakkoon qabu. Rakkoon magaalaa tamii barbaadda. Magaalaa tamii naa kennuu feetalla. Ala Finfinnee barbaadde Dukaam barbaadde Moojoo barbaadde Adaama barbaadde bakka ati barbaadde sii kenne. Waan nama gaddisiisu nama akka keessanii PhD baratee amma hingoo woomin artistii meeqatu doktora meeqatu kakaleessa sabboonaa jedhan hadhaas deebi'anii mallaqa nurraa fudhatanii nu deeggaruu jiran dhaaba keenya dhaaba badhaadhina maqamayyuu ilaali badhaadhina. Isin yeroo mallaqa nurraa fudhatanii nu deeggaran jettan kana mallaqaan nama bittan kana mallaqaan nama bittan moo dhugaa nama bitu ture caala. Akka isin fayyadamtan barbaanna malee barnu dhugaaleen tanu maatillee meetti dabalee gaarii sun dhagee dubbisiif maali. Ani akkuma kan keessanitti waggaa 20 meeqaa fi biyyarraa dhiibamee turee gale. Har'aa laa badhaadhina kana badhaadheetiin deeggarsa dhiibirraa uummata kana yoo deeggarte ufumaafuu badhaate tummaan laa boorayyutti yoo beete isinillee yeroo qabdanii Finfinneetti amma gurbaan kun abbaa biyyaa ta'uu yoo barbaade Finfinneetti yoo mana argatte abbaa biyyaa kana olii maal goota? Adaama yoo barbaadde fooqa darajaa lama sadii maallaqa kaashoo argatte
waan biraa abbaa biyyummaa ta'e biraa ta'e nu faasisa sabboonummaan tanaa olii ni jirti. Kondominiyeemii yoo barbaadeen kennina feebar keenya as deebi sabboonummaa maali sabboonummaan isin faasisan tun? Sabboonummaan nu faarsinu bakka tanaan isin geettitu sabboonummaadha. Isin ammoo hanga gaafii Oromoon deebisnetti nuti eenyullee dhaloonni nu boodallee nuti illee isin jala yaa'uuf hin dandeenyu. Isin yeroo akkatti mallaqaan dhugarratti duultan kana isin eenyu? Ati eenyu maal jechuudha? Ana qeerroodha. Maal jechuudha? Isintu eenyu? Qeerroo jechuun maal jechuudha? Qeerroo jechuun nan beektanii? Na bara. Qeerroodha nuti har'allee kaleellee warra dhugaaf malee shiraa fi mallaqaaf hin jijjiiramne kondominiyeemiin ati naa kennitu ka Finfinnee irratti ijaarame. Kun beekootoodha. Footoo miti. Jawaarati baattee deemtu footoo. Jawaar jechuun powerful. Mallattoo qeerrooti abbaa qeerrooti qeerrootanatu bakka sana isin kaa'e qeerrootanatu mootu diddiigee isin buusa. Sabboonummaatu motora isinii ta'e. Sabboonummaa isin irra tuffattan ta'a. Sabboonummaan kee Sabboonummaati baattee deemtullee moomaa hin fidhuuti. Haa sabboonni jawaarii dhiisii abaa oolucha hojii beektan maan tana. Uummata kan jiranii bilaashatti ni faajisiiti. Kondominiyeemii fi lafa qeerroodha. Fudhuuti baa'u duuba deemu. Nuti qeerroodha jaleen akkanaa warri garaadhaaf bitamtan alaa isin fidan nuti fedha keennan dhufne malee alaa nuun fidne nu bittaaf nuun dhifne. Warri isin dhuftan taa'atii furushkaa nyaadhaa manaa keessa fuudhaa. Ilaalcha keessa reeffadha. Sabboonummaan nu keessaa hin banne. Ilaalcha keessa reeffadha. Qeerroodha mallattoo qeerrooti. Nuti har'allee qeerroodha. Sabboonummaan isin balleessina jettan suni. Sabkee baraaluutu si waamne. Uummata Oromoo onnee keessa jirti. Kanaan dura. Laal. Uummata Oromoo onnee keessa jirti sabboonummaan. Obboleessu haaluutu si waamne bara. Kanaaf jecha. Sabboonummaan huccuu keessa hin jirtu. Kanaaf jecha waliin deemna taanan karaa sirrii qabadha. Yookaan akkuma isin kenne sanitti teessoo isin kenne sanitti diddiime teessoo wajjin qabnu boo waan sirritanii jiraatu konko waan sirritanii jiraatu maal jechuudha? Qilee bu'a akkuma isin achi kennetti isin buufne isin diine isin kaasna lafa. maal jechuudha? Marree kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akka sabkee bariitti sabboonaa ta'e kan dalage an leellisaa Oromiyaati. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya akka obbo Tolaa ta'e kan dalagan sanyii waaqootii OPDO guddicha akka Taayyee Danda'a yookaan Haayiluu yookaan eenyu isiniin jira isinuu beektanii warra badhaadhina biltiginnaa jedhanii namoota keenya hedduu isaanii artistoota qabatee akkasuma oromtoota sabboontoota mallaqaan bitanii dantaa oromummaa isaanii irraa balleessaa jiran fakkaannee akka dalanne nu hubadhaa taanee osoo hin ta'in fakkaannee barnoota isinii dabarsuuf hin hojjannee baay'ee isin jaalannaa turtii gaarii isiniif hawwina. Waahilli keenya kan biraa kan nu wajji turellee sabboonama akka keenyaa. Sa'aat jedhama. Abu Sa'aat jedhama. Akkasitti nu bara fuula nutti hin goorinaa nuti ilmaan OPDOti miti nuti sabboontoota ijoollee cululleeti. Horaa bulaa isin jaalanna. Horaa bulaa dagaagaa. Leellisaa Oromiyaati waahila kiyya sanyii waaqoo wajji.